Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkam jirtan iddoolee garagaraatti teessanii warreen qophii teenyaa nu hordofaadhaa jirtan martinuu salaamanni keenyaa kan jaalalaa qilleensarraan isin bira nuuf haadha qabu isiniin jenna. Laata har'aan tanaa qophiin nuti qopheeffannee maal fakkaatti jechuun keessan waan hin olle. Har'aan tanaa keessummaa addaa tokko qabannee sagantaa teenyaa tan Buhaartiidhaatti keessummaa godhannee istiidiyoo teenyatti afeerree waliin jirra. Keessummaan teenyaa yeroo baay'ee sirboota afaan Oromoo irratti fuuchariingii seenuudhaa fi akkasumas roga shubbisaadhaatiin daa'imummaa isiirraa jalqabee hanga ammaatti hojii aartii keessa gangalachaadhaa nama jiru. Nama sanii kan qabannee jirru namni kun eenyu laata? Mee waliin haa daawwannu. Daawwattoota keenyaa keessummaan ani istiidiyootti baalamadhee aartistii Ayyantuu Tofiq jaanti. Namni hedduun gaa ni beektan jeetii yaada akkuma kiyyaatti keessattuu sirba Adham Addus shulumlume kan jiru akkasumas sirba yaa jalatoo sirba shaggooyyeedha. Sanirratti fuullis akka gaariitti mul'ata. Wallisaa Munir Shaafii wajjin sirboota garagaraa hojjettee jirti. Kilippii Ramadaan warrirratti illee shubbisaan waggaa taphattu ni mul'atti. Ayyaantu wajjin turraa hanga dhumaa sagantaatti nu faana turaa isin jenna. Ayyaantu teenya baga nagayaan gara biyyateetti Oromiyaa dhufti isin jennamee dura. Keessummaa keenyaa tan Direwood taatee asitti nu argamu keetiif guddisnee maqaa daawwattoota keenyaatiin galatoomii isin jenna. Galatoomaan isiniin jaasinis Direwood naafeeroo keessaniif kanaafis iddoo waan guddaadha. Mee Ayyaantuu ani gaafiin tiyyatan na dhibdeetaniin gizee hunda siin gaafadha jee ayyaatu tokkotu jira sanniin si gaafachuu barbaada. Ati umriin ta'e waggaa afuriitti na fakkaata waltajjii konferansii wayii irratti dhaabbattee akka ajaa'ibatti gizee walliftu. Faaruu san tamaalitti ture qophiin sun tamaalitti mee nu YouTube irra moo Facebook irra ni jira wanni sanii? Facebook irra ni jira kan inni itti beekame walleen ani wallisee taniin ani hojjuu armii uffadhee rifeensa kiyya dhahamee namatti bohaarseedha. Mee waan san haala kamiini ammara dhaabbattee gizee yaaddu an akkasiin taayattee yaaddee ni beektaa? Ittiin dhaladhe aartii kana gandi abbaa kiyyaa hundi warra beekamoota abbaan kiyyaas waan jaalateef anattis dabarsuu fedhe jeetiin yaada. Fi kiyyaa silaan ani hin wallisne jaalalaafin godha malee dalagaaf odoo hin taane aadaa tiyya beekumsa nama beeksisuu fi jaalalarraa wallisuu fi oromummaa kiyya boonsisuun hedduu waan guddaadha jeetiin yaada. So warra keenyaan galatoomfadha saniif. Gaafa ijoollee san waltajjiisan hamaalitti ture ni yaadataa? Dhaaba Oromootiif ture akkaan yaadadhutti. Maal ture mee na yaadachiisi? Nu yaadachiisi daawwattoota keenya.
Walleen wallisan. Okay. Abausi lencha barode, oromo dafsi tu hadode, dinni sigarranni gadode, wala majalla takka hubanne, rorri famada nu manjirane, if bili somsuf mallinu harka, hidda gabrumma bukkisu bakka. والتجهيز اللي خلنا توتي قافوا أمرينتي وقافري أمات أفري أوكي مي أيان أبانك جا أرتيست كتري نتيم تيجرتا مي سربوت أباكي تي خيادة توفي أبانك موسيقى أني دابي مو خيس جراوان جو جزء فرق تبعه مم لي كاسيت لما باسيتي كسبوتا ألبوم لما أوكي مي ألبوم تساقيسا An khaniin keessa jaaladhu shaggee boontuu bareedduu karaa deemtu asna goorii sinigaa hoggaa galtu ijjiitan toosi duubaa faana dooytu ijjiitan toosi duubaa faana dooytu. Akkas jeeti uummatee tabbase. Ammoo muuziqaa yeroo fedhe kan taphatu inni dhiisee jira. Isa jira gizuma fedhu taphata. Ati hoo akka isaatti akka dhaaltuudhaaf inni kasileenjisee mana keenya keessatti abbaan kiyya ni wallisa keyboardis ni taphata aartii wallee waan wallee kana hedduu fedha jechuudha. Haati tiyya inni bakka wallisuu fi madraka gubbarratti na leenjise jechuudha. Haati tiyya garuu aadaa teenya godhata kan keessaa daansiilee isaaniitii fi khamiituu hamojii deemaa na barsiiste jechuudha mana keessatti. Sirboota ati eegaa bartee booda sirboota meeqa weeddiftee ni jirta wallistoota hedduu wajjin? Niin wallisa garuu khaniin ani featuringii seene Atamaddus wajji Faadii wajjin seeneetiin jira. Munir Shafi wajjinis walliseetiin jira amata kana garuu خوباتیم باسوده ما یاربی جای. به سربوت آتی آرتیستوت خیلی وجین ولفته دعوتون خیلی اکیاد دنیف نتیمی. رقدان خنمنی هجوتو نقافت ویانتون سی جه خن قافی نقطو نادیوی تو فادی وجه. هاي فادي دوبنا ديستدي. مين كم سنجي؟ هاي فادي دوبنا ديستدي من خنصر راجاروا. خيسات تقول تاجا كل بريء سر جيب بيتو ما ليس سري إيجن كلني هلا جبا هاي ديم بدين تيوما سامبودو أركيدة جي زندي ولا سجا أركيدة جي واي مرا ناجي ولله وفرتي ميتي هياري فماتي غرقيا باتو شنام بديتوتي أسر رواتي جللتي صباتي أسر رواتي جللتي صباتي جللتي صباتي فادي نرارا سوفي نرارا ليس شيء تولني أيانتو تينيا أماتي كاروري فخان فولا درا خيستو مقالة دريدا يوخا أوروميا عرتي يروهدو نيد ديبتا كدياسبورا خانيتي تيميتي دياسبورا غريغري بيتا دوفي أماتا شن جها كس تريتي بخندفو أتيمو باتي باتي أكما بيت جالو لبيا وانين كابو في دقايونين مي فرقي هدو أسناجرا أماس بير أبون دندو أجت الليد على دوتو أماتي يا في بانقية جولو مرة وانا برسي سنيف جالو لبيا نخيسو أماني جران أنا أمت سديتين دوفي أمت أياتي أمريكا كندا دلتيسا؟ إيه كندا دلتي قدتي نيجان فيلفيني قدتي نقدي بتس خجوني جرا كرو بيالاتين دلتي قدتي أفان رمو إيسا دلتيستي إيسا قدستي دبيجرا خنا هيسني mana hanya haysatti amma haati tiyaaf abbaan kiyya gaafa afaan oromoo na barsiisan jechuudha warrararra ijoollee akkatti guddistu situ wasan ana kana amanee akkaan ifitti arkees jechuudha ummaantii fi abbaan kiyya mana hanya haysatti afaan faranjiitiin fakkeenyaaf can I have some water jeyooni nani gaafadhe gurran seenuuf namni gidaaraan dubbisu jira mana keessa malee hin jettu ammoo takkitii nani
nin boyaa miti lafa kana ammaa fin dho'in bishaan sannaan kan namu jechuudha nyaanni sannaan kan namu waanumaan hin gaafadhe afaan faranjiitiin hin ta'u heeraa jira mana keenya afaan faranjii hularra dhaabbata afaan oromoo mana keessatti itti seentaadha gizee baatus afaan oromoo yoo feete alatti ni haasoita garuu afaan faranjii eega mana keenya irraa baate haasoita jechuudha so gizee naani gaafadhe mom can I have some water daddy can I have some water gizee naani jee hin hayyaman namni na jalaa dubbatus hin jiru akkuma sin jenna magdaara dubbisu jiru takkittiin ani ummi bishaan naa kan nuni dandeessa baabii bishaan naa kan dandeessa jaa oo lubbuutiya nonneetiya talateenya bishaan siiban kanna so saniin dirqama waan natti heefi afaan naa laafate jechuudha North America keessattis badhaasni haa kennamee ture umrii xiqqoon afaan oromoo beekumsa oromoo aadaa oromoo aartii oromoo guddisuuf jaanii YouTube gubbarra ni jira hunsa galgala san party oromoo ture garuu badhaasa beekumsi nama oromoo ture kennamuun anaaf waan guddaadha jeetii yaada. Tole ayyaantuu teenya dhugatti nuti illeen galatoomis hin jenna inumaatu siistama faamiliin ittiin fayyadamtu kana diyaaspooraan keenya warri ala jirus ilmaan isaanii tooftaa kanaan barsiisuun waan guddaadha afaan jechuun eenyummaa saba tokkoo kan ittiin calaqqisu waan ta'eef jecha afaanii fi aadaan daa'imman umriin isaanii ganaa ta'e ijoollummaatti barsiisuudhaatu akkas jabeeffatan waan ta'eef jechuudha kanaafuu warra keetillee nuti gamanumaan galateeffanna mee ayyaantuu teenya gara aartiitti haa dabarru sirboota atahamii wajjin wallistee keessaa kan afaan hararii jira mee sirba san afaan san dandeesseeti moo inni si leenjiseeti gurraan hin dhagaya afaan adaree hangaan bishaan turguus ni beeka garuu gaafan ani wallise san inni illee nan leenjisne gis daqiiqaa 30 keessatti walleessan fin fakkeenyaaf amma stuudiyoo seennee katabee akkana jee akkana ninjaa gulamaa sadii irra deddeebi'ee stuudiyoo seenneeti record goone. Mee sirbi sana kam ture sana? شلملمي سمقسومي نبرلين حل شجر حل خوصة الكامي أنجلا كويتشي نبرلين حل شجر حل خوصة الكامي سامي سامي ست الكامي ما سربي قولي أركان سامع اللي تشوفه أكنا هي ما متخا جال اللي هري بخيستنا ما دفت أنا راولي سجرا منا وجي جارا جامي دبو مجاللا كتنياته فان ما دريت ميغا في جالاتي سيغا فدايان جالاتي سكبدي إني بيتي أني إيه Ayyantuu كجاتا كنا كبدي كنا نقول تجيدو نكبدي وانجو مالي راي ولا سخاء جانا نكبدي نكبو نفط نكبو نفط سيكابو نولتو نكبو نفط هاي أكم سيقودي أكم وليت غا سنرا هالكن الريبة نياتن يار بجان دوغنا داي هاي سوول دفتا نكم نشرماكي كنا لقينا يوم نكبدي أما نكم نيتي نكم وين خسيكاب سيسوي دوسي دو تاتا يكن إنجيني أكيد يانمي هاي أيجي تيفو أما قافي عداتي خلينا سيقاف الدو بنيسوتا خيسا خمي خسيتولو لينجا لينجا أوه لينجا أنا لينجا جالتو ها لينجا سوداتو سوداتو أنا في خيافو لينجا دلته أكسي كان خواش نسيت مي لينجي هو غاب بيلوي ملتو إلي إني قرسي سنوتي ميجا جالا كذا بيلي مانو مانياتشو فرسان جل چاخا سغلي سامان لتولي سنگا رار وجامي انگليفاني بيغا فانورمو تيري جي رادو بس بيا افان سنفان انگليفاسو لي خي والخيس والخيساسو ايي مي guyyaa tokkoof akka muumicha ministeeraa biyya bulchi jaaniyoos qannan wanni ati hojjettu maali waan inaan hojjedhu nama hunda oromiyaa keessa walitti finnee akka sabaa sablamoota walitti finnee qooda keenya hiru
Kota keenya. Teeysan. Keenya. Kota teeysan. Kun teeysan kana teeysanis kana himuu fi guyyaa takkichaa sani. Yoga dandeetti kasinaa kan takka jeeqanitti eegaluusan. Taate hayyee gaariidha. Mee namni alarraa dhufee biyya keessa gizee jiru nyaata fila. Nyaanni kun naantoo qilleensi kun naantoo jaa. Ati mee qilleensa biyya kamii sitti tola? Nyaata kamii sitti tola? Dhugaa yoo haasa'anii sharmaa kee namni hedduun kan na dhihaatus na beeka jechuudha. Ani daayaaspoora gizee naan jaan biyya gizee na dhufi na dhagayama. Maaliif itti yoo na gaafatte irra hedduu namni biyya alaatirraa dhufe kana sadarkaa guddaarra kaayaniiti if qaqqaban jeetiin yaada. Maaliif itti yoo na gaafatte namni kun biyya alaatirraa dhufe akkana taanaaf harka irraa dhiina. Waan akkasii hin qabu. Faarsu fodoon taane ilmi namaa biyya alaatirraa dhufte gizee naan jiru akkuma keettiin baatii sagalee dhaladhe akkuma keettiin afaan Oromoo haasaa akkuma keettiin qilleensaa adda malee waan jiruun jiru na biratti. So gizee isaan as dhufanii gaa ni jiraami dinnichaa nyaadhu biyyaa bahee dinnichuma nyaachaa bahee takka ni jiraami ni dhukkubsadha kana takkittiin ani filu bishaanuma. Kana ni dhukkubsanneef malee waan biraa ani bikka feete yoo na geessite nyaata hundi nyaata kurumbaa fi qeessir waan hin taane nu waan yaadde san ijoollummaarraa waan hin jibbuuf jecha malee an takka as dhufee na jibbisiisaa burgara maarroo kana nyaachuudhaan biddeen namni na beeku biddeena mistira dokkee ulbata waan akkanaafaa nyaachuun na gammachiisa. Tole hayyee dhaaboota siyaasaa keessaa namni haalaan sitti tolu meeqam? Silaa siyaasaan aartii taate Ali Birraan natti tola. Garuu Abiyyi tahuu, Lammaa tahuu, Jawaar tahuu, Daawud Ibsaa tahuu akka kiyyatti silaa namuu dhaabata akka ta'e na gammachiisa. Silaa akkasitti jaalatte jechuudha. Kajibbitu keessaa. Isi gaasan. Asii miti kaniinaan jibbu warra Ameerikaa fi nalaa akka Trump fa'aa odoo jiru maal jenna yaa'u. Trump garuu faranjii dachii ni feetii jaala. Faranjii yakkee kan hin feenes numa jira garuu gaa hedduun haasa'in waan Ameerikaa seenuuf jecha seeneetumaan bahaati garuu jaalala namaa hin qabu. Trump haadhaa fi abbaan qabu jaannu godha saniif garaa jabaataa. Burtukaan irraa dhalateensa garii. Namni hedduun ni haasawaa fi tole mee ayyaantuu teenya ammas gara aartiidhaatti achi dabaruudhaan gama aartiitti achi dabarra. Sirboota Muniirii wajjin walliftee bifa kamiin keessaa wajjin walliftee sirboota meeqanii kiyaan hanga dabatte? Muniir bira wallee hedduu jira kan nuti waliin gadhiisne ammatti lama jira. Duraa Shukarnabaat amata dabree kan gadhiisne jechuudha. Isaa Mooriya. ويا شكر نباتي أنسي كفات ونموه موها ملي أنسماني على خمي جاللاني أنا قاخنين ديفيسوف إني خجو يا قدس خو داجلا الرقباسي نلس يوم نتولا أنسي ملي دبر برا والملدين لالو سيار كنان نافكو تمتي وام بيرو وام خجيل أني سما فدين تياتو كل سينا جالو نتيه ما جاللتي نبيخ خو قران سربا براو خيساو يا دخي بقى والله خنا هدو فدا جزينا نولسو وان ولين fakkeenyaaf gubadhee balbalee jaaladhee du'ee odoon taane jechoota laaleetiin ani hedduu waan na gammachiisuuf jecha wallee akka kanaa kanina walliserraa nama wajjii jechuudha hedduu na gammachiise kan yaada baha. Waliigala sirbaati isaa wajjii hojjette hedduu jira qabee garuu lama. Okay. Sababni hin baaneef maali? Sotoosatti hin baasa jee. Muniiritu akkas jee. Mee artistoota eenyufaa wajjin silaaleen hojjedheettee yaada qabda? Ani eesuma kiyya Ali Birraa eesuma waan hin joof
madraka ana gaafa ijoollee hedduu nama beekamoota hedduu waan nani wajji hojjedheef jecha fakkeenyaaf Ali Birraa wajji dalaguun hin fedha Qamar wajji naaf taha nama takka jira khadiyoon tana wallee isaanii hedduu Direwood faarsa wallee san keessatti Muhyiddin Jamal na fakkaatu maqaan isaa isa wajjinis sila Faraan Baddeessaa Saaliyaa Teenya Hingin namni biraa Umaree Ali. Umareen garuu muuziqaa dhiisee bara. Silaa jennee haa. Silaa jettee. Silaa deedamii. Garuu manzumaa waan daluuf jecha hojii dalee deesni danda'ama. Gamtokkoon guutamtuus gamtokkoo iluuni gamtokkoon guutamtuus. Dhaabii adamaru fixini. Maaliin balleessa? Gaafa ala jirtu yoomumaan galaa jechaa turte ammoo maaligaa irrumatti farrifu. Nin gale malee yoomiin qubaddaree manan qabu. Manaan qabu jaabarsanu hin qaanfatu. Osoo maallaqa qabdu moo yoo qabaachuun lebaatti osoo baankiin hojii gamtaa Oromiyaa haala mujjeessaa jiru malan qabu yoo jettirran jiru. Ati siddana arrabsitu yoo mala naadoo jirran jiru. Karaan gabaabaan reelisteetidha. Raayitans geessu biyya Ingilizu. Teknooloojiin jaarmayaatii fi istaandaardiin manneenii kan Ingiliziidha asuma immoo handhuura daamaa ganda boolee daandii Dr. Ali Birraa gubbaadha. Jabeenyaa fi umrii manneenii kan murteessu qulqullummaa mi'ootattiin jaaramaniiti. Nuti dhagaa fi cirrachaas dabalatee mi'oota magaalaarraa dhiyaatanis kan filannu hundinuu sadarkaa barame ol akka ta'u gooneeti. Diiyaameetiriin utubaa sibiilaa 10 irraa gama 12 fi istaaffaan ittiin dagalfamus 6 irraa gama 8 akka furdatu gooneeti. Makaan simintoodhaa fi qorataa reeshoo 1-2-3 fi armaataan sibiilaatis RC Concrete sadarkaa 25ffaadhaa akka ta'u gooneeti. Ammaas jaarmaya ariifachiisuudhaan madditti gurgurtaa shaffisiisuu keenya gaalabsinu dhaqqabadhaa isiniin jechaati. Manneen ilmaan keessan ilmaan isaaniitiif dabarsan horachuu yoo feetan real estate Brighton. Nuti biyya jaarra malee biyya hin diinuu isiniin jette. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneen warreen manneenii fi gamoo jaaraa jirtanii fi kan yaada qabdanis dhiyeessa meeshaalee kan jaarmayaaf oolan gatii madaalawaadhaan kan dhiyeessu ta'uu yeroo isiniif ibsinu gammachuudhaan. Sibiilan gamoo ittiin jaaru simintoolee naashinaal mukkeen gosa gosaa kan jaaraminsaa fi dhimmoota barbaaddanii filattu. Jibsamii, mismaaraa fi kanneen biroo nu bira bash. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneen dhaabbata mootummaatii fi kan miti mootummaadhaatiif tajaajila liqii qopheessinee jirra. Maal kana qofa idduma jirtanitti ajajaa meeshaalee barbaaddan isiniif dhiyeessina. Kottaatii nuqunnamaa isin keessummeessina. Teessoon Saabbiyaan gamoo Sayidoo DDC fuulleedhatti argamna. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneenii.